Dhaddacha jaalalaa. 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 Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa dhaddacha jaalalaa. Qophii bareedduu tananuuf qopheessuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Rabbiin jannataan isin haa qananiisuu isinin jenna. Ani maqaan koo Maaxuqaa haa ja'ama. Guyyaa irraa haadha manaatii jaalatamtuu fi kabajamtuu irratti iyyannoo banuuf gama keessan dhufe. Ani biyya Arabaatiin jira, isiin ammoo Itiyoophiyaa jirti. Alhamdulillah, Rabbiin ilmaan sadiinuuf kannee ilmaan biyyattiinuuf guddisaa jirti. Yeroon ambiyee jiru waa'een angudhi ijeen akkasuma gooti. Eegaan gama biyya Arabaa dhufeen booda ammoo wanni hundi ni jijjiiramte. Ajaja kiyya hojiirran oolchitu. Waaniin ani godhi ijeen hunda guyyaa ati dhufteen godhaanaan jetti. Wantoota irratti wal dhabnu keessaa tokko dhimma hijaabaati. Hoggaan hijaaba uffadhu ja'uun hayyeenin uffadha. Garuu guyyaa ati dhufteen uffadhaanaan jetti. Sababaa kanaaf jaalaltiniin an isiif qabu haalaan irrachaa deemutti jirti. Amma garuu yaada kiyya gama tokkotti deebiseetiin jira. Osoo gama murtii tiyyaa hin dabriniin duratti gama keessan dhufee gorsa keessanii fi gorsa ulamaa'ii fudhachuun barbaade. Mee maal na gorsitan? Haati ilmaan kiyyaa eegaa ajaja kiyya fudhachuu diddee haala kamiiniin wajji jiraachuu danda'a? Murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Galatooma. Hayyee fariyaa mee maal jetta? Akka iyyannoo isaa irraa hubadhetti iyyataan kun haala malee si haaraa kanaan hedduu dallanee hiikuu yaadutti jira fakkaata. Anis tanumaan hubadhe. Gama murtii tiyyaa osoo hin ceeniin duratti gorsa keessaniin eeggadhaa jee mire. Namoonni hedduu keessattuu dargaggoonni jarjarsuun waa hedduuf jalaa balleessan. Tarkaanfii tokko fudhachuun dura bitaa fi mirga laaluun barbaachisaadha. Waan godhuuf murteessine saniin bu'aa buufachuu dandeenyuu fi kasaaraa nurra gahu wal cinaa qabnee madaaluu qabna. Iyyataan kunis tanumaa fi gama keenya dhufeensaa. Osoo tarkaanfitti hin seenne gorsaan barbaadaa je. Shari'a Islaamaa keessatti jaartii hiikuun heeyyamamaa ta'us waan akkaan jibbamaadha. Wanti hiikatti nama geessu waan haalaan guddaa miidhaa guddaa qabu ta'uu qaba. Sah, waan xixiqqoo hundaaf walii kuuf jarjaruun gaarii miti. Ammaas ilmaan walirraa horanii jiran. Jiruun ilmaan isaanii tan amma boodaatis gaaga'ama guddaa keesseenuuf deemti. Ilmaan maatii facaatirraa dhalatan saayikiloojiin isaanii haalaan miidhamti. Hamileetu isaan caba. Qalbii isaaniitu gamaa fi gamana daba. Maatiinis akkasuma. Jarri lamee wal jibbanii addaan bahanis gamaa gamanatti ilmaan isaanii yaaduu waan hin oolamne. Mee yaadati ilma kee kan akkaan jaalattutu nama ati jibbite bira jira. Ilma kee arguu yoo barbaadde nama jibbite sanis arguun sirratti dirqama. Yoo haadha bira jiraatan guyyuu abbaa isaaniitti fi addawan. Yoo abbaa bira jiraatan ammoo guyyuu haadha isaaniitti fi addawan. Tun kasaaraa guddoodha. Warra tana mudatee Rabbi haa gargaaru. Amiin. Ammas obboleessa keenya kanaaf waan takka dhaamuu barbaada. Hayyee. Sababaan isiin ajaja isaa fudhachuu diddee yeroo ati dhufte godha jettuuf maal akka ta'e qorachuu qaba. Amala dur hin qabne maaliif eegalte? Dur yeroo inni bira jiru ajaja isaa takkumaan hojjechirti. Amma immoo hayyee yeroo ati dhufte godhaa jetti. Kanarraa wanni hubannu akka inni dhufu barbaadu isiiti. Inni irraa fagaatee turuun qalbii isii miidhuu dandeessi. Waan akkasiitu jiraachuu mala. Innis hayyama isii malee yeroo dheeraa irraa turuun qabu. Kanaaf wantoota biroo kan amala isii jijjiiruu danda'an qorachuu qaba. Tarii hamtuu isaa dhageessee jirti ta'a. Nuti waan akkanaati jechuu hin dandeenyu. Garuu amalli namaa waa malee hin jijjiiramu. Waan garii waan jijjiiruun dadhabame ammoo walii obsuun barbaachisaadha. Akkanumatti nagayaa fayyaa lafaa kaaniin jijjiiraman. Gama murtii birootti ce'uun dura hoguu bara deddeebanii yaaduu barbaachisa. Ilmaan babbareedaa Rabbiin isaan badhaasisaniif cinqamuun dirqama. Kan biroo ammoo dhimma hijaabaatis dubbatee jira. Hijaaba uffachuu akka didde nuuf hime. Lakkee ani hijaaban uffadhu hijaabni fardii miti jettee hin dinne. Gaafa ati dhufte uffadhaa jetteen. Kanaafuu hogguu takka ka'ee dhaqee akka uffattu haa godhume. Achi booda yaa bareedduutijja. Hijaaba akkanatti sirraa bareedu akkamitti mulqattee deemta hajuuni. Akkana kunoo tooftaa akkanaatii wal sirreeffachuun ni danda'ama. Jaalatanis jibbanis wanti amma booda hin jijjiiramne tokko ni jira. Isiin haadha ilmaan isaati. Innis abbaa ilmaan isiiti. Kun abadan hin jijjiiramu. Kanaafuu jiruu tanaaf jalaa hin diiginaa if dhaqqabaa jennaan. Isiinis ajaja isaa qeebaltee akka nagaya buustu dhaamnaaf. Nuti asumatti yoo gabaabsine hoo? Eenni dheereessinee hoo amma gama iyyannoo itti aantutti haa ceenu.
iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Maashaa Allah tabaarakallah. Qophiin dhaddacha jaalalaa haalaan namatti tola. Haaluma kanaan itti fufaa barumsa guddaa sirraa argataa jirra. Rabbiin isinirraa haa jaalatu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ce'a. Ani Faaxuu Qaabaa jedhama. Wanti gama dhaddacha kanaa na fide waanuma xiqqoo fakkaattus anaaf garuu rakkoo guddoo natti tahee jira. Abbaa manaa kiyyaan hedduu wal jaalanna. Inuma hanga isa jaaladhu caalaa inni na jaalachuu hin oolu jedhee tilmaama. Abbaa warraa kiyya kun ana qofa osoo hin taane maatii kiyya saalaan jaalata. Hanga ammaatii kiyyaaf bilbilu caalaa yeroo hedduu isatu maatii kiyya bilbilee dubbisa. Maatii kiyya haalaan itti dhihaata. Waan hedduun isaan gargaara. Wanti rakkoo taates bakkuma tanatti argamte. Yeroo hedduu buleewwan tiyya bilbilaan dubbisa. Jarri immoo yeroo haajaa irraa qaban qofa dubbisan. Saniin ala yeroo hedduu yoo inni bilbiluuf telefoon jalaan kaasan. Maatii kiyyattis dubbachuun natti ulfaate. Maaliif telefoona jalaa kaasuu diddan jechuun xiqqoo natti ulfaate. Isaanis heddummeessitee hin bilbilin jechuun natti ulfaate. Innis yoo maatiin kiyya telefoona jalaa kaasuu didan ni mufata. Mee furmaanni kiyya maali? Gorsa akkam naaf dabarsitan? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Hayyee Usmaaniyaan ni kee maali? Addunyaan tun ajaa'ibuma qabdi. Ganda garii abbaa warraatu maatii isii dubbisuu dida. Ganda garii ammoo maatii isiitu telefoona kaasuu dida. Addunyaan tun buburreedha jechuun akkana. Dhugaadha. Akkuma bifaan garaagarummaa qabnu amalli keenyas garaagarummaa qaba. Garuu waan takka qofaan dubbachuu fedha. Hayyee. Obboleeyyansi warri telefoona jalaa kaasuu didan yoo dhalaa ta'an sirrii jiran. Akkamitti? Obboleeyyansi isaaf ajnabiidha kaa. Telefoonaan haasawa dheeraa ajnabii wajjin haasawuun hin taatu. Dhugaadha. Yoo obboleeyyansi kan dhalaa irratti bilbilee waliin haasawuu jiraate ta'e inni gocha kanarraaf qusachuu qaba. Obboleeyyansi kan dhiiraa haadhaa fi abbaas yeroo barbaadetti dubbisuu danda'a. Anis kanaan walii gala. وانا في أبا مرتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن قفتوتا تلفزيون نور الهدى بك جرتن هدى ربين خير جرود دنياتي في تأكراك يسوسنا جراش سجادة إن شاء الله كما سقنتا كينيا سقنتا لدى جالالة دبرة Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. himataa waan jiru an biyya arabaa keessan jiraadha. Jaartiin tiyya biyya jiraatti. Haalli an dur irraa beekuu fi ka amma an irraa beeku natti wal dhabe jechuu isaati. Biyya jirtii qaalii kiyya godhutti hin jirtu waan an itti dubbadhu hundaa'uu gaafa ati dhufte hijaaba uffadhu gaafa ati dhufte akkas ta'e gaafa ati dhufte jetti. Maali jaartiin hukmii hundaa murtii hundaa qaalii isaa cufa dhufiinsa irratti rarraabtu tun. Ati hoo abbaan manaa maali ka jaartiin tee waa hunda dhufiinsa irratti rarraaftu ka atis dubbii tana jalaa beekuu dadhabdu ka qaalii kiyya didde jettee yaanni biraa si keessa dhufu. Maa dhufte qaalii koo ni gooti moo gootuu maal laalin. Walumaa galatti jaartiin bira jiraatanis biraa fagaatanis qaalii jaarsaa godhuun dirqama waajiba. Jaarsi bira jiraate biraa fagaatee waan jaartiin isaa barbaaddu waan rabbiin haqa isiidhaa godherraa isiidhaaf guutuun dirqama. Gargar fageenyi kun dura maal qaba haa jennu. Maal fida gargar fageenyi jaarsaaf jaartiidha? Akka amma obboleessi keenya jedhe kana fida. Jaartiin mataa namatti jabaachuudha fida. Kuni natiijatu البعد عن الزوجة
bu'aa jaartirraa fagaatuudhaan argamutu kana afaan walii jajjabaatutu argama ajaja walii fudhachuu dhabutu argama kana boodaan hiikkatu itti aana akkuma gaafataan kun itti deemuudhaaf deemu akira isaa keessatti akkas fakkaata kuni hedduu argamee jira warreen addaan fagaate jidduudhatti waan jedhan duuba jaalalli tun ibiddaa jedhan ibidda kana yeroo bira jiraattee tuttuyte wali tuttuyte wali sissiisite ka gubatee silaa gartee daaraa ta'ee hafu kana wali tuttuytee wali sissiisitee jette ni qabata yoo ati biraa fagaatte ammoo ni dhaamaa jedhan jaalalte akkasi jaalaltee santu dhaamuudhaaf deemu jira kadhaamsu jirullee si'i irraa fagaate zaahiraanuu sitti himu jirti ajaja hunda gaafa ati dhufte siin jette yoo atin dhufin homaa ta'uuf hin deeman jechuudha kanaaf obboleessa keenya dhukkuba kana galii yaalis hin jenna gargar fageenyi kun hangam takka hayyamama maal irraa haasawan ulamaa'in islaamaa عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلتا إسلاما بلتا مسلم توتا بكبؤة نبي كينيا إيغ أبا بكريتي بكبؤة داتوره قابتوكو غند كيس أسو أولي قد الديمو انت لتكتا mana isii keessa ciistee jechoota walitti qaceelchitee gartee ufirraa nazmii kana baafattu dhagahe jechuu hedduu rifate duuba intalli maal jette taxaawala haadha allaylu halkan kun nadheerate akkam kiyya ta'aa jette waa hedduu haasoyte halkan nadheerate sodaa rabbii kiyyaa malee silaa waa dubbiin tun akkanaa miti jette duuba dubbii ni gabaabsina intalli waa hedduu haasoyte nazmii isiidhaa keeysatti umar yeroo kana dhagahee fiigee galee mucayyoo isaa gaafatee jechuu waan je'en duuba jaartiin hangam takka jaarsarraa obsitii jee yaa hafsaatiyya hafsaa gaafate mucayyoo isaa hangam obsuu dandeeyse waan jetteen duuba namni akka keetii nama akka kiyyaa gaafataa jetteen ati na abbaadha dubbiin tun anaaf si jidduutiin ulfaattii jechuu isiiti innillee wamanna dhibe jee gaafate amrii muslimtootaa haala islaamtotaa rakkina isaanii osoo gartee tolchuudhaaf barbaaduu baadhee silaa ittiin seenu dubbitan isin gaafadhu jeen waan jetteen duuba ji'a shani ji'a jaha jaha jetteen hangas qofa jaartiin jaarsarraa obsuu dandeessi jetteen لولا أني أريد أن نظر للمسلمين ما سألتك مصلحة مسلم توتاف لالو بربادة مالي أصوصا بربادو بعد دي سلاوة سنغافة دوجين دوبا 5 أشهر 6 أشهر جت جي أشان جي أجا جتين ويا سنبودا warroota jihaada keeysa jiru qabsaawaa muslimtootaa ka kufrii ofirraa dhorguudhaaf wasana biyya muslimtootaa irra jiran akka ji'a gartee 5 caalaa akkan turre ji'a 6 caalaa akkan turre waraana san galchee ka biroo achi erga jechuu sunis yoo hangas ture as galchaa ka biroo achi erga akkanatti mana muslimtootaa tiisaadhaa ture حالا كان الرتوري عمر بن الخطاب بل علماء وان جدان حكم من شريعة ويا هغنا إراديمو قبا ويا هنغنا إرافقاتشو دندا هغنا أتفقاتشو هندن دأو جئ مري والا فكاية هنقبو وان جدان دوبا ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة ولكن الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته
وألا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها خطر عليها من جهة الرذيلة. نعم ويا شن ديمون سيها يمما أفر ديمون سيها يمما ونجا من جرو جاء ديمون سيها يمما جاء سد ديمون سيها يمما ونجا من جرو وننمتي تشر جرو جارتي تيسو واجب إساتي جارتي إسا وهند وانغرتي قد آنات هندرا تيسو واجب إساتي مكا إسي تيسون واجب إساتي عردي إسي ناموس إسي تيسون واجب إساتي قام إسي قلا ديمرا ألق قلا ديمرا تيسو واجب إساتي إرتولي أجنبي الآن ولله قتي والكيس غرقلتي بلا أدى أمرا تيسون واجب جارساتي إسين تون أكن هاجمني إرتولي برت أكن هاجمني سنرا تيسون واجب إساتي إذن ibiddi yoo jala siiqanii jala tuttuqan ni qabata biraa siiqan ni dhaama jin adaduma inni irraa fagaatuun naamusin isii kabajaan isii badaadhaa deema adada inni bira jiraatuun intala kabajaa intala naamusaa ta'adhaa deemti. Naam yoo rakkinni tokko ka isa qabatu taate ka jaartiin isaa obsuu dadhabdu taate جؤما توكو يوكا أبسود الأبدوتات أومان بني آدم أدى يجب عليه الطلاق يو اتلفود الدبت إسي سنجد ديسون إسرات ديرك أمات أجان مالف مع سياك يسأكن سن ديمتي هاي رمتو يا أمتو تبي أربا جرتن كغموجي بيساني كي ستيسن gammoojjiin summii dhiirtoleetii beeka ufin beeytan ufin dhageessan amata 3 4 5 6 teeysanii isinittuu maan fakkaatu jaartoleen teeysan azaaba keessa jirti waan jedhu ummanni xibbiidhaa warri qaama namaa wal'aanu biyya takka oo'ii isiidha darajaan oo'aa 37 yoo ka caalu taate miidhaadha dhiirtoleerra geeysaa jaan namtichi fedhii walqunnamtii saalaa itti yaadda'u jechuudha. Akkasuma darajaan oo'aa xiqqaatee yoo 5 gad ta'e gaafsanis namtichi miidhaa keessa jira qabbanaa'aadha bu'aan qabu jechuudha. Intabihuu dammaqaa yaa dhiirtolee islaamaa yaa warra dubartii keeysanii biyya arabaa teeysan yaa warra dubartii as keeysanii biyya faranjii teeysan waan manni keeysan ta'utti jiru waan maleeykaan irraa katabutti jirtu galmee guddaa gadi bahuudhaaf deemu guyyaa qiyaamaa itti qophaa'oo deebisaa qabaattan gama gaafii lammeessitu dabarra gaafata lammeessaadha waan jiru waan jettu gaafattuun jaarsa kiyya nin jaaladha inninis na jaalata hedduu na jaalatan siyaawu anaa olitti warra kiyyallee ni jaalata ni kabaja garuu ni dawwalaa fi telefoona jalaan kaasan irraa fayyadaman akkana jette rakkinni isii dhabe kanatti telefoona jalaa yoon kaasan inni ni aaraa warra kiyyaanis jalaa kaasaa jechuu qaanfatte isaanillee hedduu maa dawwalta jechuu qaanfatte warra isiitiinis jalaa kaasaa waan jennuun duuba ati gama lachittuu sodaattu yoo taate yoo murtee waa murteeysuu hin danda'in dubbii khayriidhaa tana keeysatti gaafa murtee waa murteeysita gaafa kam arrabni kee khayrii si dubbata gaaf kam toltutti ajajja sharri nama dhowuu dandeessa kaasaa telefoona jalaa telefoona nama jalaa fuudha namni jaalalaaf isinitti dawwala kabajaaf isinitti dawwala soddaan sodaadha je'ii itti himi waan isaan siin jedhan ni caqafta yookaa telefoona un argan isaan yookaa warra telefoona gartee haajaan qabne fa'a ta'an telefoonni biyya gariidha waayyaamuu fakkaata ammoo kan yaamne fa'a dubbii quubsituu deebisaa quubsituu achirraa argachuutu mala yookaa isuma kanaawu torbaanin bilbilamoo guyyaan bilbilamoo hangamiin bilbilaa haga bilbiluun itti bareedutti bilbiluudha qaba inninis likulli jadiidin ladha nyaata tokko yoo amma nyaatte ammallee xiqqoo jettee nyaatte ammallee xiqqoo jettee nyaatte ni haqqista booda daa'imni mi'aawaan kun yoo itti deddeebi'an
hadhaawaa ta'an beeytanii likulli jadiidin ladha wanni haaroyti hundi mi'aa qabdi uf haarayoomsi uf haarayoomsuu qaba uf haarayoomsuudha qaba bilbilli isaa bilbila haaraa ta'uu qaba sagaleen isaa sagalee haaraa ta'uudha qabdi ifachiisu hin qabu namni dalagarra jiraachuu fa'atu mala yeroo isaa halkanii isaan bira yookaan guyyaa ta'utu mala yeroo isaa guyyaa isaan biratti halkan ta'utu mala yeroo maa walitti qaceelee yeroo idda walu isaan hojii ajaa'ibarra jiraachuutu mala kana hunda addaan halaalani maslahaa jireenyaa ufumaaf halaallatu jechuudha walumaan laala na'am kanaafuu rabbiin gartee muslimtoota hundaa'u khayrii haqunnamu jenna warra jaalalli jidduu jirtu jaalalli isaanii rabbaa tursiisu ka jaalalli jidduu isaanii hin jiraanne maatii ta'anii faamilii ta'anii jaarsaa jaartii ta'anii rabbiin jaalala jidduu isaanii taabuusu jenna sagantaa keenya sumatti dhaabna rabbii waan barani nu afaamsiisu itti nu adalaysiisu jazakumullahu khayran wa ahsana ilaykum waja'ala aljannata alfirdoosa ma'awaakum soddaa fi ibidda suuta suutaan oo'ifatan yookaan halaalatti oo'ifatanii jedha ummanni keenya suutaan oo'ifadhu halaalatti oo'ifadhu ittin jarjarin suutaan suuta wajji jiraadhu jenna جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله إن شاء 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 الله نجيب خيرا إن شاء الله نجيب جنة إن شاء الله